Raashiyaan erga Yuukireen weerarte guyyaa 5ffaa irratti jilli qondaaltota olaanoo biyyoota lamaanii akkaataa waraanicha dhaabuun danda'amu irratti marii eegalan. Ministeerri ittisaa Yuukireen maricha irratti kan hirmaatan yoo ta'u, mariin kunis daangaa Beelaaruus irratti gaggeeffamaa jira. Yuukireen dhukaasni akka dhaabatuu fi loltoonni Raashiyaa daangaa ishee keessaa akka ba'an gaafatteen beekaatuma dabalee isinitti hima. Mariin Beelaaruusitti Yuukireeniif Raashiyaa jidduutti har'a godhame xumurameera. Marii kanarratti Yuukireen dhukaasni akka dhaabatuu fi loltoonni Raashiyaa biyyattii keessaa akka ba'an yoo gaafattu, Raashiyaan ejjennoo ishee ifa hin goone. Haa ta'u malee fedhiin Mooskoo waliigaltee dantaa biyyoota lameenii eegerra qaqqabuu akka ta'e qondaalli Raashiyaa maricha irratti hirmaatan dubbataniiru. Qondaalonni biyyoota lamaanii gara biyya ofii deebi'anii mootummaa isaanii waliin erga mari'atanii booda mariin marsaa lammataa guyyoota itti aanan akka itti fufu eegama. Mariin kun haa godhamu malee magaalonni gurguddoo Yuukireen Kharkiv, Cherniv fi kaan Raashiyaan haleelamaa jiru. Qondaaloti mootummaa Yuukireen haleellaa Kharkiv keessatti qaqqabeen namoonni nagaa ajjeefamuu himan. Egaa weerarri gaafa kamisaa eegaleenas ijoollee 7 dabalate namoonni nagaa 102 ajjeefamuu fi 300 olammoo madaa'u dhaabbati biyyoota gamtoomanii himeera. Gama kaaniin ministeerri ittisaa Yuukireen waraana guyyoota 4 darbe keessatti gaggeeffameen loltooti Raashiyaa biyya isaanii weeraran 5,000 ol ajjeefamuu himan. Dabalataan lola kanarratti taankii waraanaa Raashiyaa 191 fi xiyyaaronni waraanaa 29 barbadeeffamuu himan. BBC'n addatti gabaasni kun dhugaa ta'uu hin mirkaneessine. Kun kanaan osoo jiru barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antooniyo Guterres lolli biyyattii keessatti hammaate akka dhaabbatu waamicha dhiyeessaniiru. Haleellaan qilleensarraa galaanaaf lafarraan Yuukireenitti raawwatamu yeroon itti dhaabbachuu qabu amma jedhan Antooniyo Guterres. Magaalota Yuukireen waraanni keessatti adeemaa jiru keessaa namoonni 10,000 lakkaaman gara biyyoota ollaatti baqataa jiru. Sababii lakkoofsi namoota daran hedduu ta'eef gariin daangaa irratti danqamanii rakkoo garaagaraaf saaxilamuu yoo himatan, barattoonni biyyoota Afrikaa immoo sababii bifa isaaniitiin addatti baafamanii daangaa akka hin ceene dhorkamuu fi rakkoon garaagaraa irra ga'uudha himatu. Lammiin Morokoo daangaa qaxxaamuruudhaan gara Poolaand seenuudhaaf yaalaa jiru haala jiru akkasiin ibsa. I'm still in Ukraine in a city called Chop, which is literally on the border with Hungary. Ammallee Yuukireen keessa magaalaa Chop jedhamtu kan daangaa Hangariirra jirtu eessan jira. Daangaa qaxxaamuruuf yaalaan jira. Garuu haalli as jiru akka malee badaadha. Hunduu lubbuu ofii baraaruuf jecha yaalii godhaa waan jiruuf wanti sirnaan raawwatamu tokkollee hin jiru. Jeequmsa cimaatu jira. Kaleessa namni tokko miidhamee ture. Rasaasaan dhawame haa ta'u elektirikiin tuqamee haa ta'u hin beeku. Garuu ambulaansiin nama miidhame dhuftee fuutee turte. Mana barumsaa tokko keessatti halkan kan dabarsine. Barattoonni Naayijeeriyaa wayita magaalaa jiran irraa gara daangaa imaluuf baabura kuruuf jedhanii ni dhaabsifamu. Dubartootaaf daa'immanii fi lammiilee Yuukireen qofa kan baabura akka koran hayyamamuuf Afrikaanota duubatti gatanii deemu. Sa'aatii 72f imallee as geenye. Baaburri ittiin dhufne bakka bakkatti dhaabsifamee sakatta'amaa ture. Magaalota keessa dabarre hunda keessatti sagalee xayyaara waraanaa akkasumas dhukaasa dhagahaa waan turreef sodaannee rafuullee hin dandeenye. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Namoota nagaallee adda hin baasan. Hunda irratti tarkaanfii fudhatu. Considering civilians, they're just like taking down everybody. Barataan Naayijeeriyaa daangaa qaxxaamuruun gara Hangarii seenuudhaaf yaalii godhaa jiru ammoo Afrikaanota beekaa duubatti dhiisaa jiru jedhama. I'm still in Ukraine in a city called Chop, which is literally on the border with Hungary. Ammallee Yuukireen keessa magaalaa Chop jedhamtu kan daangaa Hangariirra jirtu eessan jira. Daangaa qaxxaamuruuf yaalaan jira. Garuu haalli as jiru akka malee badaadha. Hunduu lubbuu ofii baraaruuf jecha yaalii godhaa waan jiruuf wanti sirnaan raawwatamu tokkollee hin jiru. Jeequmsa cimaatu jira. Kaleessa namni tokko miidhamee ture. Rasaasaan dhawame haa ta'u elektirikiin tuqamee haa ta'u hin beeku. Garuu ambulaansiin nama miidhame dhuftee fuutee turte. Mana barumsaa tokko keessatti halkan kan dabarsine. Barattoonni Naayijeeriyaa wayita magaalaa jiran irraa gara daangaa imaluuf baabura kuruuf jedhanii ni dhaabsifamu. Dubartootaaf daa'immanii fi lammiilee Yuukireen qofa kan baabura akka koran hayyamamuuf Afrikaanota duubatti gatanii deemu. Sa'aatii 72f imallee as geenye. Baaburri ittiin dhufne bakka bakkatti dhaabsifamee sakatta'amaa ture. Magaalota keessa dabarre hunda keessatti sagalee xayyaara waraanaa akkasumas dhukaasa dhagahaa waan turreef sodaannee rafuullee hin dandeenye. Haalli jiru baay'ee ulfaataadha. Namoota nagaallee adda hin baasan. Hunda irratti tarkaanfii fudhatu. Considering civilians, they're just like taking down everybody. Mootummaan Naayijeeriyaa lammiileen isaa fi kan biyyoota Afrikaa kaan adda baafamanii akka Yuukireen hin baane dhorkamuu balaaleffatee jira. Lammiileen Naayijeeriyaa irra hedduun barattoota ta'an 4,000 Yuukireen keessa akka jiran kan himan pirezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaarii namoonni waraana baqatan marti bifa isaaniin otoo gargar hin fo'amin qixa tajaajila argachuu qabu jedhan.
Amma immoo oduun gaggabaabsee isinitti hima. Xiyyaarri imaltoota Raashiyaa daangaa qilleensaa Kanadaa dhorkaa ta'e cabsuun seenuun ibsame. Raashiyaan Yuukireen irratti waraana banuu hordofee Kanadaa dabalatee biyyoonni lixaa daangaa qilleensaa biyya isaanii akka hin qaxxaamurre dhorkan. Ministeerri geejjibaa Kanadaa dhimmicha qorachuun tarkaanfii fudhannaa jedheera. Pireezidaantiin Firaans Emaanu'eel Maakroon gita isaanii kan Raashiyaa Vilaadimeer Puutiniif har'a bilbiluudhaan aleellaa Yuukireenitti raawwatamu saffisaan akka dhaaban gaafatan. Maakroon aleellaa namoota nagaa fi bu'uuraalee misoomaarra qaqqabu guutummaatti akka dhaabatu gaafataniiru. Waajjirri pireezidaantii Firaans akka jedhutti Puutiin aleellaa Yuukireenitti akka dhaabbatuuf fedha qabu jedhaniiru. Qaamni kubbaa miilaa sadarkaa addunyaatti hoogganu fiifaan Raashiyaa dorgommiirraa uggure. Koreen Olompikii sadarkaa addunyaa atileetonnii fi qondaaltonni Raashiyaa fi Beelaaruus dorgommii sadarkaa idil addunyaatti qindaa'etti akka hin hirmaanne gorseera. Gareen biyyoota lixaa Afrikaa ECOWAS weerara Raashiyaan Yuukireen irratti bante balaaleffate. ECOWAS ibsa baaseen biyyoonni lamaanuu dhukaasa dhaabanii mariin rakkoo jiru akka furan waamicha dhiyeesseera. Itti dabaluunis biyyoonni lamaan nageenya Afrikaanotaa mirkaneessuu akka qabanis hubachiiseera. Waraanni Sudaan namoota hiriira bahuudhaan bulchiinsa waraanaa akka goolabamu gaafatan bittimsuudhaaf dhukaasa bane. Omduramaanitti namni tokko du'uun kan gabaafame yoo ta'u, waraanni biyyattii humnaan ergaan godhuunfatee asitti namoonni 84 ol ta'an ajjeefamaniiru. Lammiin Eertiraa Naatnaa'el Tasfaatsiyoon jedhamu dorgommii biskiliitii Ruwaandaatti dorgomame marroo lammaffaadhaaf injifate. Dargaggoon ganna 22 Naatnaa'el morkataa isaa lammii Yuukireen sekendii 26 dursuudhaan dorgommicha xumuraaf ga'eera. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii dhiibbaa jijjiirama qilleensaa muraasa duubatti deebisuun akka hin danda'amne qorannoo haaraa ifoomse. Uummata addunyaa keessatti harki 40 dhiibbaa jijjiirama qilleensaa cimaadhaaf saaxilamoo ta'uu isaanii qorannoon dhaabbatichaas akeekeera. Gara qabiyyee sattaanutti hin ce'am. Dilbata kaleessaa Finfinnee giddugala aadaa Oromootti dhangaan aartii guddaatu ture. Dhangaa aartii ji'a tokko al tokko qophaa'u kana kan qopheesses dhaabbatee Kalaqaan Intarteementii galmi qophichaa aartii Oromoo jaarraa kana madaalu qopheessuu akka ta'e himeera. Beekaa Toomaa hundeessaa dhaabbata kanaa dargaggoo Galataa Ijaaraa dubbiseera. Kalaqaan Intarteementii qophii haaraa madula akka waarii aartii beekamu fakkaatu kalaqaan aartii kan jedhu qopheessattidha kan jiru. Qophiin kun kalaqaan aartii kan jenneef keessattuu aartiin kalaqarraa waan gargar fagaatu miti. Aartiin yoo jiraate kalaqni jira waan ta'e uumuu wajjin wal qabata. Kanaaf kalaqaan aartii jennee moggaafnee kalaqawwan dandeettiiwwan aartii afaan Oromoo keessa jiran walitti qindeessinee kalaqaan aartii goonee hojiitti yeroo yeroodhaan marsaa dandeessuudhaaf hojii kaayyoffannee kan kaane kana keessammoo marsaa jalqabaa fi sagantaa barnootaa kaleessa giddugala aadaa Oromootti taasisnee jirra. Kalaqaan aartii giddugala aadaatti kaleessa bifa bal'aa bareedaa hawwataa ta'een kan gaggeeffame. Qophii dhiyeeffame keessaa wantoota baay'eedhaan adda ture. Qophiiwwan shaakalaman baraman turre wantoota garaagaraa agarsiisa garaagaraa dandeettiiwwan addaa walitti qindaa'ee sagantaa dhiyaatedha kaleessa. Jalqaba irratti tiyaatira dhiyeessinee ture. Tiyaatirri kun tiyaatira gara daqiiqaa 35dha. Muuziqaal tiyaatiriidha jenerii isaa baramaas yeroo baay'ee afaan Oromoo keessatti gara biraatiin koomediin ture jira. Waaqoo Geetaachoo koomedii dhiyeessee ture. Walaloowwan turaniiru. Akkasuma immoo agarsiisa addaa harkatiin sagantaa irratti ture jira. Wantoota akkasii qophii keenya irratti qopheessaa ture jechuudha. Siyaasaan immoo Waaqa jedhee qophii haaraa fi bifa haaraa ta'een itti keenya dhiyeessuu kan barbaadu. Maayinni galmi keessanii sagantaan akkasii maal gumaacha jettaniiti kan yaaddan? Galmi keenya inni guddaan aartii afaan Oromoo sochiin jira, dammaqsuun jira. Haa malee kana caalatti fuula dubartii ariifachuu qaba waan jedhudha. Galmi keenya guddaan kana malees immoo dandeettiiwwan garaagaraa iddoo garaagaraa mana garaagaraa keessa kan jira. Inni sun hojii tokko irratti qindaa'ee bifa hawwataa ta'een akka dhiyaatu hojjechaa kan jiru. Irruma caalatti immoo aartii keenya aartii jaarraa kana madaalu akka ta'uu fi kaayyoon keenya guddaan jechuudha. Akka Oromootti aartiin keenya sadarkaa amma jiru dhaloota amma jiru jaarraa amma jiru akka madaaluu fi maal gochuu danda'u qabna kan jedhu irrattidha. Xiyyeeffannaa guddaa goonee kaayyeffannee kaayyoo guddaadhaan hojjechaa kan jiru. Gara fuulduraatti
marsaa marsaan qopheessuuf akka karoora qabdan natti himteetta. Kaffaltiidhaan immoo seensii akkanumattis bilisaan seenama moo haalli seensaa akkami? Egaa qophii kana yeroo qopheessinu akkuma beekamu baasii qaba. Garuu amma dandeenye ol kaasuus hin barbaanne kaardii tureera. Abbaan dhibbatu abbaan dhibba lamaa humnaatti namatti bitatee fi caalatti garuu barattoonni kaan turaniiru tajaajila waan ta'eef walumatti amma walakkaa namni ta'uu bilisaan galee barattoota fa'aa akkasumatti kan gochuun namni danda'u duwwaadha kan bitate garuu kaardiin jira gara fuulduraatti immoo kaardiidhaan kan seenamu. Yoo dandeenye immoo nuyyuu cimnee immoo sponsoroota gaarii arganne immoo bilisaan aartiin keenya akka ilaallamu akka daawwatamu namni aartii keenyatti akka gammadu jechuufis immoo socho'aa jira. Xumura irratti dargaggoo kalaqa qonnaan bultoota iddoowwan humni ibsaa hin geenye jiraatanii fi tajaajila elektiriika qaqqabsiisuu danda'u hojjete tokkoon waliin barsiifnu. Ahmad Mahammad jedhama. Kan dhalatee guddate Dirree Dhawaatti yoo ta'u, hojiiwwan kalaqaa garaagaraa Yuunivarsiitii Rift Vaalii wajjiniin ta'uudhaan hojjechaa jira. Hojii isaa keessaa tokko jenereetara haala adda ta'een humna elektiriikii maddisiisuu danda'udha. Jenereetara kana maaltu adda akka godhu maaliif immoo akka tajaajiluu fi mul'ata isaa gara fuulduraas dargaggoo Ahmad Mahammad akkasittiin BBCtti himeera. Maashinni kun maashina humna elektiriikaa maddisiisu jenereetara jedhamuun beekama. Wanni adda isa godhu ammoo akkuma barametti peetrooleemaan kan hojjetu miti. Ifa aduu humna oowwa ifa aduutii fi akkasumas baayogaazii fi humna maagneetaa walitti dabaluudhaan kan humna elektiriikaa maddisiisu. Yaadni guddaan hawaasa qotee bulaadhaa fi horsiisee bulaadhaa humna elektiriikaa akka argatan taasisuudhaaf sadarkaa yaalitti kan maashina hojjetame. Yoonii fi enerjiin injiraatiin teeknooloojiin inuma hin yaadamtu jechuudha. Hawaasni qotee bulaatii fi horsiisee bulaadhaa haga ammaa jireenya jaarraa kurnaffaa fi saglaffaa jiraachuu jira. Qabeenya dhabeetii miti. Rakkoon isaanii haga ammatti elektiriika jechuudha. Maaliif meeshaaleen teeknooloojiidhaa hundi elektiriika bu'uureffachuudhaan kan hojjetamaa jiru. Akka lakkoofsa warra faranjiitti 2016 kaasuudhaan haga ammatti piroojeektii humna yookaan anniisaa haaromfama yookaan renewable energy irratti xiyyeeffatu 2 hojjedheetiin jira. Eksperimentaalii ammaan tana ganaa xumuru keenya inshaallah tarkaanfiin itti aantu gara commercializationaa sanitti dabaruudha ta'a yoo rabbi fedhee. Fuulduraaf yoo rabbi fedhee instituutii guddaa akka Afrikaatti waa'ee anniisaa irratti qorannoo gaggeessu jechuun miidhaa sababa anniisa oomishuutiin dhufu xiqqeessuudhaan akkasuma ammallee anniisa gahaan akka hawaasa bira dhaqqabu irratti kan qorannoo fi qo'annoo gaggeessu instituutii guddaa hundeessuudha. Akka dhuunfaatti ammoo kaampaanii humna elektiriikaa dhuunfaadhaan dhiheessu hundeessuudha. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya irraa gara goolabuutti finnee jirra. Beekaa Toomaa qophicha qopheessee jira. Ani Sirphaa Gammachuu isiniif dhiyeessuudhaan si wajjiniin tureen jira. Odeeffannoo dabalataa hedduu marsariitii keenya irraa yookaan isin argachuu dandeessanii waan nu caqasaniif galata guddaa qabdu. Iddoo nagaa bulaa.